Inni biraan common mistakes beginners make. Inni kun egaa namoonni forex trading itiif haareetan dogoggoroota akkam uumanii dogoggoroota isaan uumuu danda'an dogoggora akkam akka jiru kan wal faana ilaallu ta'a. Inni dura without proper knowledge trading without proper knowledge osuma beekumsa tokko hin qabaatin waa'ee forex trading beekumsa osoo hin qabaatin akkuma reefu isin jee maal fa'a terminology forex kanneen akka fakkeenyaaf currency pair pip size lot size spread leverage kana osoo waan takka hubatin kallattumaan baay'ee batanumaa fi seel batanii tuquudhaan piroofitii harkan jaanii yaaduun akka malee riskiidha. Dafanii magaalaa keessaa boodhaaf carraa guddaatu jira jechuudha. Inni lammaffaan using too much leverage. Leverage tuni brookera kan namaa kennu leverage jechuun akka liqiiti. Liqii guddaadhaan bizinasa eegaluu akka jechuudha. Fakkeenyaaf namarraati maallaqa guddaa fudhattee maallaqa saniitiin yoonii fi wanti kafeel ta'u ta'e maallaqa guddaa san kasaartee even rakkoo biraa keessa seenuu waan malaniif leverage fudhachuun gaaruma garuu leverage jiddu galeessa ta'ee fi realistic ta'e fudhatanii bifa saniitiin trade godhuu waan barbaachisuuf akka rakkootti rakkoon namoonni forex trading itiif haaraa ta'an godhan keessaa inni tokko leverage gurguddaa fayyadamuudha jechuudha. Leverage gurguddaa fayyadamuun akkuma profitis qabu riskis waan qabuuf leverage average ta'e fudhachuun barbaachisaa akka ta'edha. Inni biraan not using stop loss order. Stop loss baay'ee barbaachisaadha. Maaliif nuti outcome marketii irraa dhufu control godhuu hin dandeenyu kan nuti control godhuu dandeenyu baajata keenya qofa. Maallaqa nuti qabannee dheene san akka qacellotti hin nyaatamneef waa muraasa qofa akka nyaatamnu godhuu waan qabnuuf saniif yeroo hundaa stop loss kaa'uun dirqama jechuudha. Forex trader ta'ee stop loss kan hin keenye tarii yerootiif profit argachuu mala garuu turtii yeroo dheeraa booda lose godha malee profitable trader ta'ee itti fufuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf inni biraan immoo trading with emotions. Emotioniidhaan miira keessa seennee miiraatiin trade godhuun riskii malee bu'aa kan qabne agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma emotionoota keessaa inni tokko fiirii ta'uu danda'a jechuudha. Sodaa. Sodaa hogguu jennu egaa sodaan kun waa lamarraa burquu danda'a. Inni dura fear of missing out waan jedhamutu jira. FOMO fearing of miss out jechuun tireedii takka laaltee point of interest kee erga adda baafattee booda pricing kun deemee gaafa inni bakka kana dhufu tireedii kana yookaan seeliin yookaan baayin jettee tilmaamtee pricing deemee bakka san xiqqisho qofa hanqatee gaafa inni deebi'u pricing kun opportunity na kana dhiisee kutuu deema opportunity rakkachuu qabu kana dhabuun mala sodaa jiruudhaan yoo tireedicha kee seentan taate fiiri jaamaa jechuudha. Kanaafuu fiiriin kun inni dura istiraatejii isin qabatanii dhuftan sun hundarraati shakkii qabaachuu istiraatejii sun yooniif shakkii irraa qabaatan taate istiraatejii kiyya kuni wanta maarketii kana keessa nannayne tilmaama joo qabaachuu waan maltaniif sodaan seeqan keessa dhufu mala. Inni lammaffaan maallaqa silaa yooniif dhabdan sodaatan gartee fakkeenyaaf maallaqa hanga ittiin seenuu qabdaniitiin ala yoo kaseentan taates sodaan akkasii kun isin keessa dhufuu ni mala jechuudha. Inni biraa giriidiidha. Giriidii jechuun yeroo xiqqootti piroofitii guddaa argachuuf yaalii godhuu jechuudha. Fakkeenyaaf amma teek piroofitii fi stoop loosii keessan keessanii piraayisiin kun deemaa dhufee gara teek piroofitii keessanitti gaafa inni siqu teek piroofitii kana duroo liisuu jala gabbutuu xiqqishoon jiruu liifadha maallinni kun kana diran ol naa guddatu jettanii giriid ta'uu jechuudha. Giriidiin keessi kunis innis immooshinii keessa waan isin seensisuuf durumaan dursatanii gaafa maarketii keessa seentan stoop loosii fi teek piroofitii keessan kallattiin qabataniituma bifa saniitiin itti seenutu irra jiraataadha malee immooshinii keessaa ba'uu qabdu jechuudha bakka. Erga xiinxala chaartii gaggeessaniitii booda robootii akka robootiitti ta'uu danda'u jechuudha bakka. Teeleecha keessanii stoop loosii keessan teek piroofitii keessan yoo stoop loosii tuqees irraa baratu waan ta'eef rakkoo hin qabdu. Teek piroofitii tanaanis haa tuquu malee bifa saniitiin deemuu akka qabdanidha. Inni biraan over trading too many positions. Yeroo wal fakkaataatti position hedduu yoo baay'ee tuqan baay'ee 2 3 4 5 baay'ee gootanii itti seenuun illee akka malee rakkisaadha jechuudha. Maaliif pricing forexiin kun akkuma reward illee qabu riskis waan qabuuf yoo qacarraa ta'e eventii wayii takka uumamtee faallaa keessanii adeemuu ta'e maallaqa guddaa luus godhuu waan dandeessaniif kanaaf over trade godhuun akka hin barbaachifneef tireedii keessatti quantity irra quality akka barbaachisudha jechuudha. Guyyaatti tireedii hedduu fudhachuu irra tireedii takka yookaan tireedii lama quality qabu cheeklistiilee keessan hundaa fi wantoota isin yaaddan hunda isiniif guutarra tireed fudhachuu turre yaada malee ustaniituma cal jettanii
osoo cheeklistii takka illee hin qopheeffanne tireedii hunda fudhachuuf yaalii godhuun barbaachisaa kan ta'anidha jechuudha. Inni biraan following others without understanding. Yeroo tokko takka namoonni nuti signaala isinii kanina jaanii usaniituma signaala isinii wanto goona telegram groupiis join godhadha akkana kana jaan warreen akkas akkasiitu jira jechuudha. Isaan sun gaafa luus godhan luusii isaanii isin agarsiisanii gaafa tireedicha win godhan waan tireedii san win godhan qofa outcome isaa isin agarsiisaniiti. Akkanatti kun tireedii akkas akkasii fudhannee win agarsiisne jaanii waan isin shawwaduu malaniif osoo beekumsa forex kana hin qabaatin cal jettanii itti seentan taanaan gaambiliingiidha. Gaambiliingiin immoo yeroof tarii profitable isin godhuu dandeessi malee sustainability hin qabdu. Walitti fufiinsa waan hin qabneef hanga isinii dandametti namoota signaal isinii kan hin ajajamsan dhiistanii yoo fudhataniif immoo warra signaal josan akka confirmationitti fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf xiinxala mataa keessanii geggeessanii erga chaartii analysis geggeessanii booda achirra dhaabbatanii maal godhuu dandeessu signaala isaanii sanii fi xiinxalli keessa yoo walirra oolu ta'e san akka confirmationitti akka confluence tokkotti fudhachuu qabdan malee ustaniituma seenuu akka hin qabnedha. Inni biraan expecting quick and easy profit. Bakka deposit godhee maallaqan deposit godhee kanaatiin profit guddaan ammaan tanaan double godha ammaan akkaawuntii xiqqishoo kana flip godhee dachaa 2-3 dachaa 4 godha jettanii tilmaamtanii karaa kanaa seenuun gaarummaa kan qabnedha jechuudha. Maaliif akkuma reefu isinii kaasuuf ture yeroof wanta isinii fiduu mala profit xiqqishoo takka yeroof meekni gootanii profitiin sun walitti hin fufne taanaan bu'aan qabu jechuudha. Kanaaf profitii walitti fufaate fiduutiif akka bizinasa yeroo dheeraa godhatanii dhufuudha malee ammumaan tana har'uma deposit godheen har'uma maallaqa kana dachaa meeqa fidaa parsantaa akkasiitiin ol guddisaa hajoosan sammuu keessa kaatanii gara tireedii kana dhufuu akka hin qabnedha jechuudha.